يا أيها الذين آمنوا جي بقى كانت علماء مالجا إيه ربي مقا إيمانات سيامي صفاتك نججبي فردوجا أكتي ور إيماناتها هذا من أفبا منا سهذا والبلي سجرا سهذا من نندي كمين تقول مامت سهذا ديرا في قرتني دبرتوني أبا منا هاتي منا ولهيكين الله فلا ولتم بدين بيا ولتم بدين تقول مامت يجو وصوم بيكين جالة تمتيجو وانس جالة في بيكو نملي ثم جالة كانت مالف أما لا غاري كان سر مولتا ولا تلمزوا أنفسكم غارين كيسان غريه ورانين كيشنا دا ولي ورانين أجربين قدان ولا تنابزوا بالألقاب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد أحبتي الكرام إخواني وأخواتي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربي قرتي قويا الرا قرتي ولن ندبسي أما خيري تنولين قودة فرشو نومي جيسي بكا يوتو بكا جرتنيتو نقاف رحمن ربي سنبرها جراتو تكني ربي تيفي أرارم نساء سنبرها جراتو ستري ربي قداتي في والنهاجات سني باولا ربي سنبرها ربتو سنين جنة واسكين بكا جرتنيتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما اللي تدبني ويانا الرا ويا جمتشو ويا بريدا ويا قرتي ربين سبحانه وتعالى نعمة إساتي إنه كان نسيسه أما اللي وربي والبرتيني وربي ولي دبر سودا فربنا ومجيسه الحمد لله جنة ونقول يا الرا قبل نسني ديانة ربي قالني هاجو حالا في أمل تلون إيمان نساء يوكام ميزان نساء إسلام ما كيست مالي الأخلاق الحسنة مكارم الأخلاق جتشو لانك بيكمو حالي في أمل قارين ميقو دمال نماتها مال ربي برتي قرتين ما بوسا jiruu duniyaa keessattuu faayidaan isaa maali namni tokko yoo gartanii akhlaaqa qabaatee haalaaf amala gaarii qabaatee haalaaf amala gaarii irratti jiraatee haasawa isaatii fi hojii isaatii fi yaada isaa hundaa'u karaa gartanii dhaamsa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nuu dhaaman irratti jiruu ofii tolchuudhaan yoo ka gartanii deemnu taate haasawa keenya keessatti yaada keenya keessatti waan hojjennu hunda keessatti haalaa fi amalli gaariin qooda guddaa jiruu keenya keessaa qabaachuu qaba haalaa fi amalli gaariin islaamummaa guutuu ta'ee argama waan jedhu maaddaa kana qabannee isinii dhihaanne rabbi warra gartee waan dhagahetti hojjetee waan agartee khayrii taatee duniyaa keessa jirtu hunda isiirraa qooda guddaa fudhatee itti fayyadatee duniyaa fi akhiraa milkaa'ee rabbiin haa godhu al-akhlaaqul hasana makaarim al-akhlaaq yookaan haala bareedaa jechuun haalaa fi amala gaarii qabaatanii irratti jiraatu jechuun mee waan isiin afaan arabaatti fakkaattu jechi kun afaan arabaatti kaayoon isaa maal akka ta'e lugaa afaan arabaatti yookiin irra deebinee ilaalla al-akhlaaqu huwa jam'u khuluq haala gaarii jechuudhaan beekama wal khuluqu haala gaarii jechuun agartee namni haala gaarii irratti jiraachuun huwa at-tab'u was-sijiyyatu wal-muru'a haala gartanii tolfatanii amala gaariidhaan namaa wajji jiraatanii jiruun bareedduun namarraa mul'achuutu haala gaarii jedhamaa je wa haqiiqatuhu akkasuma gartee haqiiqaan isaallee dhugaan kan namarraa mul'atullee je anna suurata al-insaani al-baaxina hiya nafsuhu wa suuratuhu wa awsaafuhu waan namni kun ittiin beekamee akhlaaqa gaarii qaba namni kun jechuun isarraa mul'atee nama gariifaa rabbiin tolchee fi haalaa fi amalli bareedaan isarraa haasawa jechuu osoo abbaan hin haasa'in haalaa fi amalli gaariin isarraa haasa'eeti si waama jechuu jaalala isaatti si waama isa kana maxxanfachuutti si waama yoonni haajaa qabaate bira dhaabbachuutti si waama akkamitti nama akkasii taanee jiraanna jechuudhaaf haala isaa kana beekuun barbaachisaadha jechuu wama'aaniiha almukhtasati bihaa bimanzilati alkhuluqi lisuuratika adh-dhaahira suuraa kan kee yookaan uumaa kan kee fakkaataa namatti mul'atu kana ka zaahira sirraa mul'atu kana akkamitti haalli gaariin isarraa akka maddu godhuu dandeessaa waan jedhutu gartee akhlaaqa gaarii jedhama afaan arabaa keessatti namni tokko yoo gartee haala gaarii fi amala gaarii irra jiraate akkaataan namni achi silaalee si argu akkaataan agartee haasawa kan kee namni dhaggeeffatu akkaataan gartee hojii kee namni sirraa jaallatee jiruun tanteetii fi namni naannawa kan kee jiraatu hundi isaatu si wajji bareedu haala gaarii sirraa mul'atuu qabu saniini santu gartanii khuluqa jedhama jecha irratti dubbatan jechuudha ulamaan islaamaa buleen keenya akkuma gartanii qaamuusa keessatti dubbatamee jiru al-qaamuus al-muhiit lil-fayruuz abaadi wakadhalika fi lisaan al-arab kitaaba gartee ammallee lisaan al-arab jedhamu libni manzuur ka gartee kaa'ee jiru wal khuluqu wal khalqu fil asli waahidun khuluqaa fi gartee yoo gartanii khuluqa jettelle yoo gartanii khalqi jettelle maana tokko fudhata yeroo hedduu irra guddaan isaadha jechu kanaaf agartee lugaa arabaatti kanaan beekama ammoo kaayoo afaan arabaatti yoo gartanii beekne eegasi kaayoo shari'aatto gize hedduu bakka kana adda baaseetiin hima yeroo hedduu
afaan arabaa maal nu barbaachise nuti ummata oromooti yoo ka jennu taate fakkeenyaaf kaayoo jechi jaallatamaan kun afaan arabaatiin itti kaayame san afaan keenyatti deebifnee fahamuu jedhama lugaa arabaa jechuun yookaan immoo istilaahatti shari'aanoo maal irraa fedha kaayoo shari'aa keessatti dubbiin kun maal fakkaatti yoo ka jennu taate immoo ma'ana al-akhlaaqi istilaahan mee shari'aan immoo haala gaarii qabaachuu keessatti maal agartanii ka fakkaatutti hiikee jira jechuudhaan arrafahu al-jarjaaniyyu sheekh al-imaam al-jarjaanii namni jedham al-khalqu aw al-khuluqu bi'annahu cibaaratun an hay'ati an-nafsi ar-raasikhati fi al-insaan haala bareedduu uumaa gartee si keessa gad dhaabbatee zaahira kan kee kanaa fi keessa kan kee illee tolchuu danda'utu haala gaarii jedhama allatii tasduru anha al-af'aalu bisuhuula osoo ati of hin rakkine osoo ati of hin cinqine deemsa kan keetirra haasawa keetirra kennuu keetirra fudhachuu keetirra waan hedduu gartanii jiruu kan keetti naanna'u hundarra haalli gaariin mul'achuudha je shari'aa gartanii islaamaa keessatti ka jaallatamu kuni jechuu كناف قرتني مال جدا ورؤيته فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا يو النسر ملة سن هجيت يجتشو هجي غارية هجت سن سنت سوا محالي بريدان كن جتشو كيسا كان كيتر روان مدوف جتشا وصو كرا ديمتو كرا روان أجافودون وصو ديمتو نما كفي حركك أبدي غرغارون وصو ديمتو مسكين أرغتي واتكنتي ولي ركتشون كان كيسون حالا وصو أتو فينچنكين وصو أتو فقودون بربادين سر ملتو دان نمني غرتي لالي إرتي سجالتو حالا كنا كنتو بربادا مادا أجد مجتشو كنا فقرتني يو أمو هجين فكتان سر ملت yoo haasawa keerraa wanni fokkataan mul'ate wanni hin taane afaan keetirraa ka deemu taate harka keetirraa illee wanni hin taane ka deemu taate fuuluma kan kee kanarraa jechuu akka fuula abuusa godhanii walitti guduunfanii yeroo hedduu gartanii cinqaadhaa fi jibbaadhaa fi haala adda addaatiin fuula guuruu yoo sirraa mul'ate osoo ati hin dubbatin namni si jibba jechuu osoo ati waan takka nama godhin namni si sodaata jechuu maal isa namni kana akkamisiin jedhee si sodaata waan namarraa akkasitti argamu sanii akkamitti tolfattaa akkamitti qaceelfattaa fayakuunu dhaalika yoo ka haalli kan kee akkana ta'u taate haala fokkataa jedhamuun isaa kanarraa beekama jeen yakuunu masdaruhu dhaalika khuluqan sayyi'an haala fokkataa qaba abalu nama namnitti dhiyaatuu danda'u miti siin jaan barganaa harkaan illee nama dhoyne ganaa gartee arrabaan illee nama tuqne jiruu kan keerraa waan maddu san hojii keerraa waan mul'atu san namni silaalee achumas sodaatee achumas jibba jechuu kanaaf agartanii ulamaa'in islaamaa akhlaaqa gartanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti nu yaamee quraana keessatti rasuula isaatiin faarse kaganaa gartee akka ajaa'ibaatti hadiisa isaa yoo xiqqaate darsii gartanii 49 inshaallah irraa kajeella darsii kana keessatti wanni quraanni fi hadiisni fi haalli sahaabaan rasuulaa irra jiraatanii sababaa isanii darajaa gurguddoo duniyaatti argatanii akhiraatti illee jannatatti argatan sun haala gartee rabbiin guddaan itti nu yaamee jiru jechuu walidhalika arrafahu ibnu miskawi biqawlihi walje ibnu miskawahin waan jedhe alkhuluqu haalu nafsi khuluqa gaarii haala bareedaa jechuun je yaani gartee jiruu ati irratti argamtu sanaa je daa'iyatun laha ila af'aalihaa yoo si keessa jiraate uumaatti rabbi sii kenne inni karaa lamaan argama tokko uumaa rabbi irratti si uumuuni haala gaarii kan argachuu dandeessa kun xabi'aa keetiyyuu jechuu kasbii guddaa sirraan barbaadu rabbitu irratti nama uumaa rabbitu gartee qooda guddaa irraa sii kenna jechuu akkuma namni gariin haalli isaa oowwaadha gariin namaa haalli isaa qabbanaadha gariin namaa waan ati irraa barbaaddu bira dabree haasa'eeti hati hin barbaanne illee itti dabalee haya bas ga'ee fahamne callisisin jaan namni gariin immoo wama irraa barbaadamu sana ibsuu hin danda'u haasa'ee jechuu namni gariin immoo waan irraa barbaadamu bicha haasaweeti waan irraa barbaadamne beekee irraa dhaabbata jechuu haala kanaa kana gartee ka ati gartee xabi'aan keetii fi amalli kan kee itti si waamuu danda'u ka agartanii ammallee si keessa wanni maddu sun hojiidhaan illee sirraa maddee sirraa argamsiisuu danda'u santu haala gartanii bareedduu jedhamaa jaan وهذه الحال تنقسم إلى قسمين قود لمت قودمتي جانسين كن منها ما يكون طبيعيا ونما اللي قرتي أومات ربي رتسي أومو من أصل المزاج ومم ربنا الرسك عيدي قافي فوقا كيرتي أومر رايجة أخلاق بريدات وسات الرا كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب أو نحو محبة يو قرتني نميتو قرتني كأي وان توكو قرتي سيقولي حالي كان كيسون دفع انفعالة إيه دلنتee daftee owwitee wamaxinnoo owwuun geenye tokkoof dallantee gartee nama jibbisiisu waan hin fokkataa sirraan barbaadamne tokko fidu yookaan immoo obsitee taa'u haala kana keessatti waan fassaramutu akhlaaqa gartanii gaarii jedhamee shari'aa rabbii guddaa keessatti gartanii irraa dubbatama kun egaa waan xabi'aa gartanii shari'aan rabbii guddaa itti nu waame keessatti ilaalama obboleeyyan keenya amma gartanii gara taariifa gartanii mawduu'a isaa yoo dhagne
علم موضوعه أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح. يعني حال غاري جتشون عمل غاري جتشون كإلمنا ما توكو غرتني موضوعك نغرتني برچودان كسبتي يوصل رب رتسن أومن اللي كسبتي نما غاري رافودتي أتلي أكابلو كانتايتين حالك كان رتي مولچوك أبجتشودان كاتبه كمتو تهاجان تعريف نساتو كو إراكنا جتشو تلمتا أمو غرتني يو أغرتي سلاح ربي سيكني ججباتي رتك فتشوفي زيادة وان جالتما تاي نمسي أولي وفوق كل ذي علم عليمكم ربي جيتي نمسي أولي سنرتي فرتي أماليت دبلتا ديمو لأن غرتي أخلاقني الرهدوني سابقين الرمدو علمي قباتشو الرمد يو أوما ربي سيكن حالا بريدو ربي سيكن علمي برچو دان تدبلتا أكسو مالي غرتني وان نمني غارين سرچ آلو قدو سن أتلي غرتني غوتا جيچو gize hedduu wanni gartee nama si olitti hidhachuun isaa fokkatu horii bichaa keessatti jam osoo rabbi horii siin kennin akka nama qabeessa akka nama dureessa of godhuun suni ni fokkataa jan maaliif jennaan rabbachiin sin geenye duuba tasannu'a jedhama osoo hin qabaanne of quubsu yaani laabisu sawbai dhuurin jan uffata gartanii sobaa lama uffate jan ka ofii gabbataan ta'in uffata ofitti tuulee gabbataa of fakkeessu kanuma taajira tartee qabeenya abbaa qabeenyaan ta'in akka abbaa qabeenyaa of godhaatu magartanii boonaa deemu abbaa qabeenyaatiif boonin hayyamamu ati ammoo kan kee yeroo lama fokkata jechu rabbi guddaa birattillee haala akka malee gartanii fokkataati jechu mawduu'ul akhlaaq haala gaarii qabaachuun kuni kullu maa yattasilu bi'amali almuslimi wa nashaatihi yoo haala gaariif amala gaarii siin jedhan waan hayaata keetti rarra'u hunda keessa seena jedhan waan ati tokko lama bichaa jettee eeggattu miti keessa mul'achuu qaba haasawa kan kee keessa hojii kan kee keessa waan ati warraa fi ijoollee teetii wajjin ollaa fi biyya keetii wajjin sii fi darasaa fi sheeka jidduutti haala gartanii karaa deemtuu fi haala biyya jirtuun yeroo dadhabbii keetiitii fi yeroo gammachuu keetii yeroo dallansuu keetii yeroo mirqaana keetii yeroo beela keetiitiif yeroo quufa keetii akhlaaqni gaariin si biraa mul'achuu fi waa hunda keessatti argamuu qabaa jedhan wakadhalika maa yata'allaqu bi'alaaqatihi birabbihi eega gartanii siifi nama jidduutti illee haalli gaariin akkana sirraa barbaadame siif rabbi jidduutti hoo haala akkamii qabaachuu qabda kan jedhu akkasumatti mallee gartee namaa dhufa jechu wa alaaqatihi ma'a nafsihi lubbuudhuma kan keetii wajjinuu jechu wakadhalika min bani jinsihi wamaa yuxiixu bihi hattaa min xayawaanin wa jamaadin jedha yaani subhaanallah xayawaanaa fi mukaa fi gartanii waan lubbuun qabnellee yoo asumaaf humaaf jibbitee dallantee muka tokko dhooftee jiskite haalli kan kee wayitu keessa jira jechuu garsiisa insha Allah taala haala babbareedaa gartee rabbi nu haa kennu kana irratti gaa insha Allah taala kana laalchise yoo rabbi jedhe mee haalli babbareedduun maal fakkaatti faayidaan isii duniyaa fi akhiraa maal fakkaatti ka jedhu walitti deebina wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh